Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Akkam jirtan daawwattoota keenya. Kuni sagantaa keessummaati jechaadha. Keessummaan guyyaa irraa qabannee isin dhiyaanne Saadiq Almahdi Ahmad Tayyib jedhama. Innis astrolojistiidha jechaadha. Guyyaa irraa waa'ee ji'aa fi aduu kana jechuun ammoo waa'ee garaagarummaa ji'aa fi aduu jidduu jiru qabatee kan dhiyaatedha jechaadha. Kallattiiwwan gama isaatti isin dabarsuuf yaala. Mee gara gaaffii keenyatti haa ceenu. Mee Saadiq Almahdi Ahmad Tayyib yookiin astrolojii Saadiq Almahdi akka itti yaaddutti mee garaagarummaan ji'aa fi aduu jidduu jiru maalidha jettee yaadda? Garaagarummaan aduu fi ji'a fakkeenyaaf amma kaalendarri Girigooriyaan kaalendarii fi Itoophiyaan kaalendariin aduu irratti hundaa'eeti. Akkasuma Islaamik kaalendariin ji'a irratti hundaa'eeti. Akka duratti aduun waggaa tokko keessatti jechuudha. Guyyaa 365 fi ruubii naannoo jechuudha. Jechuun guyyaa 300 fi waggaan tokkichi aduu duratti jechuudha. Guyyaa 365 fi ruubii qaba. Akka ji'aatti garuu guyyaa 300 fi ruubii akka 365 fi ruubiidha. Akka duratti hundaa'e jechuudha. Ji'a irratti hundaa'e garuu waggaan tokkichi guyyaa 354 qaba. Kanaafuu garaagarummaa guyyaa tokko qaba jechuudha. Ji'aa fi aduun jechuudha. Ammallee aduu irratti hundaa'ee fakkeenyaaf amma fulbaana akka Itoophiyaatti kaalendara Itoophiyaatti fulbaana seenuu danda'a. Akka Girigooriyaanitti seeptembarii keessa jirra. Amma kun amma seeptembarii irra qabee jechuudha. Guyyaa 5 farda jechuudha seeptembarii irra qabee ji'a 6 guyyaan gabaabata. Fakkeenyaaf zuurii yoo ta'an nama yeroo ba'ee fudhannee sa'aatii 6 fi walakkaa ta'an. Sa'aatii 6 walakkatti. Guyyaan gabaabatu irra kan ga'e amma onkoloolessa keessa jechuudha. Yookaan ammoo ji'a fulbaana noovembarii keessa jechuudha. Noovembarii keessa sa'aatii 6 ta'an zuurii. Magriiba sa'aatii 12 ta'an. Ammallee akkasuma akka sa'aatii 1 fi daqiiqaa 58 gassi qadeema jechuudha. Guyyaan gabaabatu irra kan ka'e jechuudha. Akkasuma Januaarii keessa jechuudha. Subiin kan sa'aatii 1tti qal'aanan sa'aatii 1 walakkaa deema. Guyyaan gabaabatu irra kan ka'e jechuudha. Kunillee aduu irratti hundaa'eeti. Akkasuma ammallee garaagarummaan aduu fi ji'a fakkeenyaaf waggaa tokko keessatti guyyaa garaagarummaa qabanii aduu waggaa tokko keessatti guyyaan jalli qaban jechuudha. Waggaa 33 keessatti waggaa tokko hidhata jechuudha. Ka ji'aa kun ka ji'a irratti hundaa'e kun waggaa 66 irratti waggaa 2 hidhata. Waggaa 99 irratti 3 hidhata. Waggaa 132 irratti waggaa 4 hidhata. Waggaa 165 irratti waggaa 5 hidhata. Fakkeenyaaf umriin kee jechuudha. Akka Itoophiyaatti 165 ta'u akka jiraatti 170 jechuudha. Waggaa 5 dabalata. Waggaa 33 irratti waggaa tokko dabalata. Fakkeenyaaf akka Itoophiyaatti 33 ta'u 34 jechuudha akka jiraatti. Yoo ji'aan lakkaa'amu taate. Kan ji'aan lakkaa'amu kan jiraatti lakkaa'amu wanti hundaa'e kuni akkuma beekamu waqtii afurtu jira waggaa tokko keessa. Seeptembar, Oktoobar, Nooveembariin ji'a birraa jedhama. Diisembar, Januaarii, Feebruwaariin bona jedhama. Maarch, April, Meeyin arfaasa jedhama. Juun, Juulaay, Oogostiin ganna jedhama. Yookaan ammoo akka Itoophiyaatti fulbaana, onkoloolessa, sadaasni birraa jedhama. Muddee, ammajjii, gurraandhalli bona jedhama. Bitootessa, eebla, caamsaan arfaasa jedhama. Waxabajjii, adoolessa, hagayya ganna jedhama. Jiin amma keessa jiru kana jechaadha. Amma gara birraatti deemaa jirra. Fulbaanni seenuu waan ta'eef akkasii hundaa'e kuni. Akkasuma warri maatii keenya fooloo gootanii maatii keenya fooloo hin godhin maatii keenya fooloo godhaatii maatii keenya ta'a isin hin jenna. Galatooma.